Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Viidiyoo har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu yeroo nama tokkoof bilbiltan jechuudha. Bilbila keessanii fayyadamtanii nama wajjin bilbiltanii yeroo haasoftanitti wanta wajjin haasoftan hundaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappii record isiniif godhee bilbila keessan irra isiniif kaa'uu danda'u. Nama san wajjin wanti isin haasoftan hundi record ta'ee bilbila keessan irra isiniif ta'a jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kanatti fayyadamtanii nama tokkoof yeroo bilbiltan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo wanta isin nama san wajjin haasoftan record isiniif godha jechuudha. Wanta nama san wajjin haasoftan guutumaa guututti bifa qulqullina taheen record isiniif godha jechuudha. Aappiin har'a isinitti agarsiisu kun aappii kana salphamatti Play Store irraa argachuu ni dandeessanii. Garuu aappiin kana wal fakkaatamanii hojjetaman kan feekiidhaaf hojjetaman baay'ee waan jiraniif salphamatti akka argattaniif liinkii isaa Telegram kan koo irra isiniif kaa'ee jira. Egaa aappii kana akkaataa ittiin fayyadamtan eessa argachuu akka dandeessan guutumaan guututti isinitti agarsiisa viidiyoo har'aa keessatti. Ani Muyeedha chaanala kan koo Soofuma Raab irraa. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Kanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatanaadha. Viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegaladha. Amma yeroo isin irraa fudhadhu gara barnoota keenyaatti. Sana dura dhaggeeffattoota kan koo chaanala kan koo irratti baay'een keessan akkuma beektan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo chaanala kan koo Soofuma Raab irratti kanaan dura shabakaawwan bilaashaa ajaa'ibaa akka ajaa'ibaatti hojjetan jechuudha. Asirratti isiniif gallakkisee ture shabakaawwan bilaashaa baay'eedha kan isiniif hojjedhe jechuudha. Chaanala kan koo Soofuma Miidiyaa irratti ammaan booda immoo dhaggeeffattoota kan koo guutumaan guututti shabakaa bilaashaa argachuu yoo barbaadan aappiiwwan shabakaa bilaashaa isiniif hojjetu argachuu yoo barbaadan chaanala kan koo isa lammaffaadha Amiir Miidiyaa irratti gad isiniif lakkisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo shabakaawwan bilaashaa asirratti illee hojjedhe baay'een jiranii hanga ammaatti kan hojjechaa jiran isaan illee daawwachuu hin irraanfatinaadha. Garuu walumaa galatti ammaan booda shabakaawwan bilaashaa jechuudha. Warroonni argachuu barbaadan chaanala kan koo isa lammaffaadha Amiir Miidiyaa irraa argachuu dandeessanii. Chaanala kan koo Amiir Miidiyaa argachuu kan dandeessan gara chaanala kan kootti erga dhuftanii booda hoomii chaanala kan kootti erga seentanii booda jalqaba irratti asirratti argaa jirtan jedhee yaadaa dhaggeeffattoota kan koo Amiir Miidiyaa kan jedhu asirratti argama. Asirratti kilik gochuudhaan keessa seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Shabakaawwan bilaashaa baay'een asirra gallakkifamanii jiranii isaan kanneen illee daawwachuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Ammaan boodas asirra gallakkisa. Salphumatti immoo bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha Amiir Miidiyaa jettanii sarchi yeroo gootan jalqaba irratti isiniif dhufa jechuudha. Amiir Miidiyaa jettanii sarchi yeroo gootan jalqaba irratti isiniif dhufa. Egaa Amiir Miidiyaa chaanalii jedhu baay'een isiniif dhufuu danda'a. Kan aayikanii kana ofirraa qabu kan suuraa kan koo isirratti argamu isarraa daawwachuu ni dandeessan. Akkanumallee warroonni YouTube chaanalii kana haaraa taatan illee subscribe gochuun dagatanaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo ammaan booda shabakaawwan bilaashaa barnoota teekinooloojiidhaan wal qabate asirrattis gad isiniif lakkisa jechuudha. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu aappii yeroo namaa bilbiltan wanta nama wajjin haasoftan record isiniif godhu kana eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store bilbila keessanii irra ni seentu. Ergasii immoo akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti barreessitan jechuudha automaatik keessan. Ergasii immoo sarchi gochuu ni dandeessan. Isa jalqaba kanarratti kilik gochuu ni dandeessanii sarchi haa godhu. Akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo baay'eetu isiniif ba'a. Akkuma asirratti argartan automatic call recorder kan jedhu kun baay'eetu isinii dhufa. An salphumatti garuu akka argattaniif Telegram kan koo irra isiniif kaaya linkii isaa Telegram kan koo isa argachuu akka dandeessan booda irra isinitti agarsiisa. Isa jalqaba irratti isinii dhufu nama miliyoona 100 olitti buufatee itti fayyadamaa jira. Aappii baay'ee cimaa ta'e kanaadha. Automatic call recorder kan jedhu nama miliyoona 100 olitti buufatee itti fayyadamaa jira. Isa irratti kilik gootanii isa kana gara bilbila keessaniitti install gootan. Ergasii immoo aappicha install erga gootanii booda open gochuudhaan keessa seentanii. Egaa yeroo jalqabaatiif aappichi yeroo keessa seentan kana fakkaata jechuudha. Asirratti agree kan jettu jirti ishee kilik gootanii. Ergasii immoo give permissions kan jedhu jira. Give permission kan jettu kana kilik gootanii. Ergasii immoo while using the app kan jedhu kana kilik gootanii. Ergasii allow jettanii. Ergasii ammas allow jettanii. Ergasii ammas allow jettanii jechuudha. Ergasii immoo asirra dhuftanii next kan jedhutu isin dhufa. Step isaan dogongorinaadha. Ishee kilik gootanii ergasii immoo turn on kan jettu isinii dhufti ishee irratti kilik gootanii ergasii garanatti isin fudhata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii garana erga dhuftanii booda asirratti installed apps kan jettu jirti. Installed apps kan jettu kana kilik gochuudhaan asirratti aappicha ni barbaadan jechuudha. Call recorder kan jettu kana ishee barbaadanii ishee irra kilik gootanii ergasii immoo asirratti ishee kana on gootan jechuudha. Ergasii allow jettanii ergasii turn on kan jettu kana kilik gootanii call recorderiin ደግሞ short cut akka isiniif godhu yoo barbaadan immoo asirratti kilik gochuudhaan ishee kana allow jettanii ammas ergasii turn on gootan jechuudha. Yeroo kana asirratti okay jettanii sababni isaa asirratti isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti batanii kana yeroo tuutan salphumatti aappii kana argachuu on off gochuu ni dandeessan. Akkuma asirratti argartan mallattoon nama fakkaatutti asirratti isinii dhufa argartanii ishee yeroo tuutan asirratti on gootan
off gochuun ni dandeessan jechuudha. Mallattoo asirratti argattan kana jechuudha. Yeroo tuutan on off gochuudhaaf isin gargaara. Isa kana balleessuus ni dandeessan rakkoo tokko hin qabu. Egaa mallattoon sun asirratti akka isin dhufu bilbila keessan irratti akka isin dhufu gochuudhaaf qofa. Ergasii uf duuba deebitanii keessanii baatanii. Ergasii ammas next jettanii. Ergasii next jettanii daneetan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo wanti isin nama wajjin haasoftan ammaan booda asirra isiniif ta'a jechuudha. Asirra save isiniif ta'ee asirra isiniif ta'a jechuudha. Nama barbaadda wajjin yeroo isin haasoftan wanti isin nama isa wajjin haasoftan hundi aappii kana keessa isiniif ta'a jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo nama tokko wajjin walii bilbiltanii yeroo haasoftanitti wanti isin wajjin haasoftan hunda record isiniif godhee aappii kana keessa isiniif ta'a jechuudha. Asirra isiniif ta'a jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Aappicha keessa seentanii yeroo nama wajjin haasoftanii geessitan as keessa isiniif ta'a. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo edit gochuu dandeessan. Sagalee sanillee bakka barbaadan keessa murtanii baasuu dandeessan. Aappii ajaa'ibaatti aappii kanatti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan aappii kanatti fayyadamtanii nama tokkoof yeroo bilbiltan nama isa wajjin wanta haasoftan hunda aappii kanarraa argachuu ni dandeessanii. Aappiin kun nama wajjin wanta haasoftan tokko yoo akka tasaa namni isin dagatee yoo isin mormu ta'e yookaan akka ragaatitti illee isin qarqara. Sababni isaas wanta nama isa wajjin haasoftan hunda asirra isiniif kaa'u waan ta'eef akka ragaatitti illee isin qarqara jechuudha. Dhaggeeffattoota koo wanta gaariidhaaf itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Aappii kana salphumatti Play Store irratti isin rakkisa jechuudha. Baay'eetu argama waan ta'eef salphumatti akka argataniif bakka viidiyoo kana itti daawwattan mata duree irratti yookaan mallattoo V kana kilik gootanii ergasii immoo asirra gad dhuftanii more ka jettu kana kilik gootanii ergasii akkana gad dhuftanii social media ka jedhu jalatti Telegram ka jedhu fuulduratti linkiitu argama jechuudha. Linkii kana irratti kilik gootanii ergasii gara chaanala kan koo kan Telegramaatti isin fudhata direct jechuudha. Warroonni hanga ammaatti chaanala kan koo kan Telegramaa Sofumar Media join gochuun irraanfatinaadha. Asirratti isiniif kaa'ee jira aappicha linkii isaa jechuudha. Aappii yeroo nama bilbiltan sagalee isiniif waraabu jedhee asirra isiniif kaa'ee jira. Linkii kana kilik gootan direct Play Store irra isin fudhata jechuudha. Aappii kana bira isin geessa ergasii install gootanii salphumatti buufachuu ni dandeessan jechuudha. Aappii kana akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Video kana like share gochuun hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deemna. Horaa bulaa.